Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan baga nagaa taatan isinin jenna. Kan itti argamnu eenyu wajjin? Obbo Jamal Abdullatif jedhama. Obbo Jamal Abdullatif wajjin argamna. Akkuma subii hirriba kaaneen imala irra jirra. Imalli kun magaalaa keessa ofirraa imalaa jirra. Imala baay'ee namatti tolaadha. Kanaaf imala bareedaadha, imala baay'ee namatti toludha. Magaalaa keessa maal akka jiruu fi maaltu akka jiru wajjumaan daawwannaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jira. Akkuma argitan daawwattoota fi kabajamtoota keenya Sheek Khalifa Masjid jedhama. Masjida Sheek Khalifaati. Akka bareedu gara caalusan immoo warri hawaasa deemtanii beektan gara gadii kanaan ijaarsa wanta hawaasa fakkaata. Gara kanaan jechuudha. Walumaa galatti masjida baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti toludha. Istaayilii addaatiin kan ijaarame olaaluu dandeessan jechuudha. Kan itti argamu magaalaa Leen keessatti argama jechuudha. Masjidni kun masjida baay'ee guddaadha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Magaalaa Leen bareedaan itti baanee jirra. Maal akka fakkaatu wajjumaan laalla. Imala kana booddee akkamitti akka karaa manaa yoggaa deebinus isin himara. Na wajjin turaan immoo affeerraa kiyya. Magaalaa Leen magaalaa baay'ee bareeddudha. Bakkoota bashannanaa hedduutu jira. Akkuma argitan jechuudha. Wanni hundi baay'ee namatti tolaadha. Biyyattillee baay'ee oowwitu waan ta'eef makiinaan hundaa isii qaba. Yookiin mukaayyaa fayyadamanii warra biyya Arabaa kun akkasii isiniin jenna. Baay'ee namatti tola, baay'ee bareedaadha. Hundaafuu wajjin turaan affeerraa keenya magaalaa keessa maaltu akka jiruu fi eessa akka deemnu wajjumaan daawwanna. Yoggaa gara manaa deemnus wajjumaan daawwanna. Jamaalis kana fakkaata. Osoo si wajjin haasa'u wanta ifaa osoo laallatanii itti nunkutee dhabee banamee jira. Kanaaf akkuma argitan ashaaraa keessan walchee oole. Akkuma argitan ashaaraan banamee jira. Masjidni kana fakkaata kun daawwattoota kiyya. Hedduu miidhagaa jechuudha, hedduu miidhagaa. Baay'ee bareedaadha. Nama faana waraka ka Sheezaa itti kun ka Sheek Khalifa. Kana kun Abu Dhabi sun immoo ka Sheezaa itti. Immoo kan ilma Sheezaa itti jechuudha Khalifa. Sheezaa. daawwattoota fi kabajamtoota keenya baay'ee bareedduu miidhagduudha. Magaalaa hin kuufamnedha. Malamanni ammas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni jalaalee nan cabsa. Malamanni hidda maalan godhe. Malamanni ilkaanii nan golba. Malamanni ija maalan godhe. Malamanni dhimmuutan jalqabee si yaadachuu. Jimman dhaqee dawaa barbaadachuu. Finfinnees nan dhufe si barbaachuu. Yaaddoo malee waa dhabee gammachuu. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. 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 Malamanni
Malamanni jimmattoodha deemta Malamanni malkoota sandaabo Malamanni argaattoodha beeyta Malamanni malkoota maqaako Malamanni yaanni keessan gube naa bobeessa yaa ijoollee gibeen qaama keessa yaa hiriyaa jimma gommaan keessa yaa rabbii koo yommuu linnu keessa. Alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana wallakana jennan alana lana badabunan se alana Jamba jirtan ilmaan ayyaabun biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif dhagaayu salaambaan jamba jirtan ijoollee ayyaabun biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif dhagaayu salaambaan Majiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baase. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baase. Jireenyi kaanis kaabaa darbee kan kibba buuse biyya hambaa keessatti bikkayyoo isin facaase.